Sunen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii lamaa wadhakka haga sa'aatii sadiitti meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Babarottoolee Bonaadaadoo Ardaa Jimaata bitootessi 17 barii ammoo 2017 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennan soraala keessan keessummeessa. Kan dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp chaansilarii Jarmanii wajjin rarra wal arganii dubbachuuf jiranii matoota do'arraa qabnu keessa tokko. Beela waraanaa fi bonii walitti dhufee Suudaan kibbaa keessaa nam miliyoona tokkootii fi 500,000 baqachiis godin Harargee dhihaatti jiraattootii aanaa bordoddee eegii akka isaan jedhanitti waraanii liyyuu poolisii naannoo isaanii dhufe nam lolee asitti ammallee sodaa keessa jiranii waan arsanii qopheessin keessa hagi tokko oduun jalqabnaa namoo. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Rex Tillerson sodaachisa niwukilaraa Kooriyaa kaabaa ilaalchisuudhaan imaammata obsaa akka bulchiisa pirezidaantii Obaamaa jalatti deemsamaa ture caalaa tarkaanfii cimaa fudhachuu kan of keessaa qabaachuu malu karoora haaraatti fuuleffachuudhaan dubbatanii jiru. Har'a Kooriyaa kibbaa keessatti haasawa dhageessisan waan tokko ifa gochuun barbaada. Imaammanni tarsiimoo obsaa dhumatee jira. Tarkaanfilee dippiloomaasii nagaa eegumsaaf dinagdee fudhachuutti fuuleffannee jirra. Filannooleen martinuu fuuldura keenya jiruu jedhanii jiru. Ka duraan abbaa qabeenyaaf hoogganaa daldala zayita boba'aa turaniif ammaan dura muuxannoo hojii dippiloomaasii hin qabne Rex Tillerson imala torban kana biyyoota ardii Eeshiyaa keessatti geggeessaniin biyyoota akka Jaappaan, Sooriyaa kibbaa fi Chaayinaa daawwachuudhaaf jiran. Siiriyaan jeetti waraanaa Israa'el tokko haleeltee kuffistee kabraa tokko haleeluu ishee beeksistee jirti. Israa'el garuu xayyaaronni ishee martinuu Siiriyaa keessatti bakkawwan xiyyeeffannaa ishee hedduu irratti haleellaa geggeessuudhaan nagaan deebi'uu isaanii dubbattee jirti. Bakkawwan xiyyeeffannaa ishee kun eessa akka ta'an hin dubbanne Israa'el. Siiriyaan immoo jeettonni Israa'el buufata waraanaa Paalmiiraa cina jiru haleeluu isaanii dubbachuudhaan kun gochaa weerartummaa ka garee Islaamik Isteet deggeruuti jechuudhaan balaaleffattee jirti. Humni ittisaa Israa'el akkaataa ammaan dura baay'ee godhee hin beekne tokkoon ibsa baaseen haleellaalee sana geggeessuusaa beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel har'annaa Waayit Haawusitti wal ga'anitti waa'ee neetoo daldala sadarkaa addunyaa fi dhimmoota biroo irratti adda addummaa gidduu isaanii jiru dhiphisuuf akka yaaluuf jiran eegamaa jira. Pireezidaant Tiraamp baatilee hedduudhaaf Merkel godaantota Siiriyaa hedduu Jarmaniitti simachuudhaan biyyattii mancaaste jechuun balaaleffataa turan. Merkelis gama isaaniitiin Tiraamp lammiiwwan biyyoota irra jireessa musliimaa ta'an 6 akka Yuunaayitid Isteetsi hin seenne uggura kaa'uu isaanii balaaleffachuudhaan hariiroo walitti dhiyeenya Yuunaayitid Isteetsi fi Jarmanii gidduu ka jiraachuu danda'u yoo safuuwwan dimookiraasii bilisummaa olaantummaa seeraaf kabajaa dhala namaa irratti hundaa'e jiraate jechuudhaan qeeqanii turan. Eega Tiraamp akkaataa itti eegamanitti filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa dabree injifatanii booda hoogganoonni biyyoota lameenii kun kallattiin wal ga'anii dubbachuuf karoorfachuun kun ka jalqabaa ta'uu isaati. Biyya waraanaan buututte Sudaan kibbaa keessa ka jiru gareen riphxee loltoota haaraan biyyattii keessattiif lammiiwwan Sudaan kibbaa biyyoota alaa jiraatan biratti deeggarsa guddaa argataa jira jedhama. Gabaasaa Joon Taanzaa tujubeetu dhiyeessa. Jeneraal Feez Ismaa'il Fuutuu taayitaa isaanii kan garee riphxee loltootaa beekamaa SPLM keessaa gadhiisanii Naashinaal Saalveeshin Front jedhamutti makamuu isaanii kalabsan torban kana ture. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffatan dura ta'an SPLM duraanii Laaduu Jaadaa Gubeek kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin isaaniif miseensonni aangawaa olaanaa garee haaraa kan NSF'tti makaman. Jaadaan dandeettii pireezidaanti Saalvaa Kiir hookkara Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf qaban irraa amantaan qabu jedhan. Mootummaa SPLM kan pireezidaanti Saalvaa Kiir Maayardiitiin hoogganamu deemokiraasii irraa gara abbaa irrummaatti walabummaarraa gara hacuuccaatti nama hundaaf qixxeetti tajaajila kennuurraa gara tokko moggaatti qooduutti
sabboontummaarraa gara gosummaatti nageenyarraa gara waraanaatti jijjiiramee jedhan. Jaadaan akka jedhanitti mootummaan Juubaa gosoota Sudaan kibbaa keessa jiran walitti buusuudhaan tokkummaa biyyattii balaarra buuse. Barreessaan SPLM kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa paarticha haaromsuuf yaalee ture garuu kanneen gosummaaf baabsaniin dura dhaabbannaan isa mudate. Kanaaf kanneen gosa dinqaarraa hin taane lammiiwwan Sudaan kibbaa yeroo hedduu akka lammii lammataaf ija shakkiin ilaalamu. Kan naannoo Ikwaatooriyaarraa ta'an Jaadaan NSF'tti makamuu murteessuun isaanii hoogganaa garee sanaa Ikwaatooriyaarraa ta'an Jeneraal Chiriiloo Swaakaa waliin hidhatan qabu jedhan. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti SPLM'n dhiisanii kadeeman keessaa daayirektara murtii haqaa waraanaa duraanii Birgaadeer Jeneraal Henry Oyee Niyongoo, ajajaa waraanaa deeggarsa loojistikaa Jeneraal Kamiiloo Otwaayirii Aleeraadoo Pool, nama siyaasaa Laadoo Jaadaa Kwaajokiif bulchitoota SPLM kanneen naannoo Ikwaatooriyaatu keessatti argama. Sudaan kibbaa xumura bara 2013 erga deeggartootaaf mormitoota Kiir gidduutti lolli ka'ee qabe waraanaan raafamaa jirti. Waraana sanaan uummata kurna kumaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman kanneen miliyoona 2 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaanan. Kanaanis naannolee hedduun yeroo ammaa hanqina nyaataan miidhamaa jiru. Mormitoonni Kiir aangoof qabeenyaa uummata ofii kadinqaa dabalatee humnaan qabatan jechuun balaaleffatu. Kiiriif hoogganaan riphxee loltootaa Riyaak Maachaar hagayya bara 2015 waliigaltee nageenyaa mallatteessan. Garuu waliigalteen sun erga lolli Juubaa keessatti baatee adoolessaa ka'ee lubbuu 300 galaafatee Maachaar biyyattiidhaa akka baqatan dirqisiisee booda fooyye inni argame xiqqoo ture. Hoogganaan garee riphxee loltootaa haaraa kan NSF Jeneraal Chiriiloon akka jedhanitti Kiir biyyattii gaanfa Afrikaa kana mancaasan waan ta'eef aangoorraa darbamuu qabu. Jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 1,600 ta'an beela waraansaaf caama biyyattii mancaasaa jiru dhiyeessuudhaan biyyoota ollaa seenuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Liisa Shilaayin soratu dhiyeessa. Akka dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummootaa jedhutti akki namni itti baqachuu jiru kunin waan guddoo nam sodaachisaati. Naannoo tanallee rakkoo guddoo uumuu jira. Biyyi namni akka malee itti baqachuu jira jedhan keessaa tokko Ugaandaa nama 800 itti baqate. Akka jechuudha iddoo himaa UNHCR Barbaar Baalooshitti guyyuu nama 200,000 fi 2,800 Ugaandaa baqata. Jara kan keessaa harki 85 hawwaniif ijoollee. They come in quite desperate situation being affected by instability. Akkana jedha Baloochiin beela lolaa fi rakkooleen akkana tanaanii gargaarsilleen guddoo waan hin jirreef yoo dhufaniyyuu akka hamaa jiran nafi isaaniilleen nyaataaf dhugaatii dhabuullee rakkoo gugurdoo keessaa tokko daa'oo baqaa Ugaandaa gama kaabaatti baqatan wanni silaa baqataan qarqaaranii achitti harkatti nam xiqqaachuu jirtii jedhe. Ugaandaan warra akkana baqat kana kaambii 4 jaartee qubsiisuu jirti. Fakkeenyaaf bidibidii keessa nama 2,720 achitti baqate. Waraanni Suudaan kibbaa bulchootii irralleetti wal dhabanii ganna 3tiin duubatti dubbiin gargosaa jijjiiramte namni hadhee wal balleessuu jira. Kan keessa nam miliyoona 3 fi 500 biyyaa keessaa fi biyya alaatti baqate. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Suudaan kibbaa keessa nama miliyoona 4 fi 800tti agabuu jira. 100,000tti beelaan jira. Biyyiti tunin akka ODUU'tti qarqaarsa horii argachuutti hin jirtu akka dansaa quballee hin qabane waan qarqaarsa gaafachuu jirtu keessa doolaara miliyoona 782 keessa harka 8 qofa argatte. Bakkatti baqannaa godaantotaa taatee kan jirtu Afrikaa kibbaa seera godaantotaa haarawaa baafataa jirti. Waaltaalee iyyannaan koolugaltootaa itti ilaalamu ulaalee daangaa ishee irratti banuu yeroo dheeraa biyyattii keessa jiraachuu qofaaf gara lammummaatti jijjiiramuu sana dhaabuu ulaagaa qabxii kan namoota baratan gara biyyattiitti ittiin hawwatan akeekamisan hojiirra oolchuu fi lammiiwwan biyyoota Afrikaatiif ulaagaalee viizaatti argatan salphisuuf kan of keessaa qabu seerri Afrikaa kibbaa haaraa baasaa jirtu kun seerri haaraan ba'uun biyyattii keessatti jibbinsi lammiiwwan alaa hammaate eega hokkara hamaa kaase booda yoo ta'u godaansa sadarkaa addunyaa ofirraa dhaabuun barbaachisaas miti gochuunis hin danda'amu jechuudhaan biyyattiin dubbattee jirti. Saamtonni galaana irraa ka Somaaliyaa ka duraan qabatanii turan doonii zayita boba'aa fe'attee deemtu ka Sirilaankaa hojjetoota ishee 8 waliin haal duree tokko yookaan immoo kaffaltii hirphaa tokko malee kaleessa gallakkisuun isaanii beekamee jira. Saamtonni galaana irraa ka Somaaliyaa kun
doonittii gallakkisuun dura humnoota galaanarraa wajjin wal waraanaa akka turan beekamee jira. Achi booda immoo humnoota galaanarraa maanguddoota gosaaf saamtota galaanarraa gidduutti haasaan cimaan geggeeffamuun beekamee jira. Akka aangawoonni jedhanitti haasaa sanarraa waliigaltee argameen doonittiin Aris 13 jedhamtu sun baasii tokko malee gallakkisamte. Saamtonnis akka nagaadhaan andaara galaanaatti ba'an taasisame. Mootummaan Puutland yakkarraa akka walaba ta'an taasisee jira. Saamtota galaanarraa kana jedhamee jira. Dooniin sun utuu Jibutiirraa gara Moqdishootti imalaa jirtu wixata dabre kana saamtota galaanarraa ka Soomaaliyaatiin butamtee qabamte. Ammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii eegii jalqabne gara daqiiqa 16 yaa'u jirra. Amma immoo afaan Oromooti hornaat voanews.com irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila afaan Oromooti voanews.com ammoo maqaa iimeelii keenya ka feesbuukii keenya ergaa teessanillee irratti nu arguu dandeettaniiti waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyirra. Godinoota Oromiyaa daangarra jiranii lola akka isaan jedhanitti waraanni liyyuu poolis naannoo Somaaleetii dhufeen rakkachuutti jiran. Jiraattoti godina Harargee dhiyaa aanaa Bordoddoo illeen lola naannoo isaanii 7 duratti irratti nama 5 madaa'ee ammallee sodaan jirraa jedhan. Madooleen maan jedhan. Bordoddeen ammaan tammaan keessa jirti. Jaalanneetti dubbise bulchiinsa keessallee gara bulchootaallee ka argattetti jira garasiisan deebisa. Walitti bu'iinsa guyyaa 16 dura uumame kanaan namni 5 rasaasaan rukutamanii madaa'an yoo ta'u tokko immoo ajjeefamuu dubbatu horsiisee bulaan har'a dubbise. Walitti bu'iinsi sun attamitti jalqabame akkas jechuudhaan naa ibsaniiru. Guyyaan nuti walitti buune san iddoo san nuti tiifatuudha karaa biroonni achi qubannee jirra. Karaa baddanaa fi hardiin jedhanii karaa tokko karaa seera qabeessa kan nuti quban qabne kan mootummaallee quban qabne qabee jira. Karaa saniin waraana uummata liyyoohilii hajaan kana fiddee nurra buufte guyyaa arba'aa jechuun za'a 7 fiddee nurra nayiteeti za'a 7 qabnee hanga za'a 11tti nuti qawwee qabna. Duraanuma horii keenyaan dhuunfaatti bitanne jiru. Loonumaa fi gaalumatti tiifatu. Meeshaa gurguddoo gosa hunda qaban isaan. Akkasii guyyaa duraa rukunnee buufata isiin duraan bishaan illee fiddee nurra buuftee irraa boojine akkasitti irraa deebifne guyyaa lammataa nuti rasaasa fixannee irraa karaa san keessa ganamarraa sa'a takkarra dhuftee nurra buute hanga sa'a 8tti akkasitti wal rukunnee. Iddoo walitti bu'iinsi kun ta'e maqaansaa maal jedhama? Guuba jedhama. Ardaa dirree qalluu. Aanaa gumbii Bordoddee jedhama. Harargee lixaa. Dur waan akkas walitti bu'uu qabdu seenaa keessatti. Lafa dheedomsaa horii irratti wal lolla malee kan waraanaan nu deemee makiinaadhaan jala deemee akkasii nu dha'u waraana lulluu kan hin qabnu waraana akkanaa kan hin agarre nuti liyyoohilii jedhanii waraana addaa fidanii nurra buusanii santu guyyaa lama akka gaarii nu rukute kan hin qabnu lafa dheedomsaa nuti illee ittiin horiinaa horii isaanillee ni fuunaa isaanillee nu hori'anii horii keenyallee ni fuudhan namallee nurraa ni jeesan nuti illee nurraa ni jeefna kanaafuu akkanaa kana takkaa hin agarre nuti waraana addaa hammaan tana nubbe karaanis karaa addaatti kophaa nutti baafatee jira meeshaa gurguddoo gosa hunda qaban isaan. Egaa haleellaa isin irratti bananii booda achuma turu moo hin baqatu? Maal hara warraa gaddeebi'anii isaanis lafuma warri isaanii duraanuu fagoo baddana jedhanii bayya fagoo jedhanii achirraa nurra duulanii biyyarraa isin kaafnaa horii kan akkanas qubsiisan jechuudha nurra duulanii waraana sana akkasii nurra bobbaasanii amma lafuma isaanii sanii gaddeebi'anii ifas maayisa gamas karaa aanaa mi'eessoo hojan gamasitti lollee raawwatame malee waa nutti hin deebine haruu guyyaa lamaan san malee. Rasaasaanii kan si rukutan? Rasaasaan rukutame. Eenyu fuudhee gara mana yaalaatti si geesse moo manuma jirtu? Chumarraa na fuudhanii mana yaalaa na geessan orma mootummaa. Warra mootummaatu? Sababii wal waraansa sanaan uummanni baqate jira Bordoddee keessa? Beeksisa irraa namni kan hin jiru waan guyyaa sanii malee mootummaan ati haruu harka guddaan baddiin harka tokko waan nu gargaarullee ni qaba waan guddaa waan nu gargaaru egaa waan danda'an numa gargaaran garuu. Eegumsoo isa duriirra wanta karaa mootummaa cimee jiru jira? Mootummaaleen ifee gaanuma jaa haruu milishaallee hanga tokko hanganuu sararra madee haa milishaa galtee biyya keenyaan if gargaaruu jirra amman tana haruu biddeenas ganda keessaa guurree waan barbaachisaa isaanillee hanga danda'an numa gargaaranii kanumaan if bira dhaabbannee tuma gaa biyya gadi lakkifnu irruma dhumna kanaafuu dhiiga keenya gubbaa namni yaa'u jennee tuma murannoodhaan irra dhumnee irra dabarree tuma hanga dubartii keessatti akkasitti firraa deebifna jennee tuma
Giddumaan ganaa waraanni kabiraan mallee irraan didamee nu kaase malee waan irraa sosoonu hin qabne irruma jirra. Uummannoo sodaa qabaa? Sodaanii qaban ni qaban gaafirraa eegan malee namni waraana sodaa maali hin qabne gaa. Akkana sodaanii qaba uummanni waraana kana sodaanii qaba. Naannoo keessan caamni jiraa? Amata arraan sana kana rabbiin nuuf kenne lakkinni nyaataa biddeen qabna. Warra keessan man sana uumaan jedhan lakki caamni roobni barana rabbiin nuuf kenne uumaan jedhu. Akka horsiisee bulaatti gaa gargaarsa alaa barbaanna gaas. Bakka ammaan tana irra wal'isan bishaan illee ni jira bishaan illee nu jalaa fagoodha. Akka rasaasaa qabuu nuti hin qabne illee silaanuuf ida'anii nuti biikkasan abbummaadhaan irra jiraannee fudhatuun barbaadan osoo silaa bishaan illee nu baasanii akka gaariitti nuti firraa deebisuu ni barbaanna. Deebii isaan kennaniin sagalee isaan nuu kennaniin firraa deebisuu ni barbaanna silaa osoo yaadna keenya ta'e isaanis gaa waan danda'an fakkaatti malee. Walitti bu'iinsi ammaa kun addaa jette afaan jaraan dhageessu waan jedhan qabu hin dubbatu. Afaan isaanii wariyaadha. Afaan ni dhageenya. Akki jedhan hoggaa za'aa takka irraa hoggaa nu qabee fuula gamana nu deebisan gizee za'aa torbaa magaalaa Bordoddee keessatti afaan kaannee kaaniin karaa makiinaa gubbatti akka sakattaanee biyyeef jala galchinee biyya abbummaadhaan bulchinu injifannoo keessan itti fufaa jechaa nutti gosan hoggaa nu dhaansan ga'u. Biyya dhuunfachuu barbaadu. Guyyaa maayisaa nurra bee makiinaa torbaa guyyaa duraa makiinaa sadii makiinaa takka waraanni galgala gizee za'aa 8 nurra dhufeeti waraanni makalakaayaadha takka nama 9 wajji qabee fide gizee za'aa torbaa duraan magaalaa Bordoddeetii fi naannoo isaan jiran hunda sakattaanee akka keessatti afaan kaanu jechaa nutti yaadnu hoggaa nu dhaansan. Warra makalakayaatu warra liyyuu haayilii qabee fide? Maaliif qabanii fidan? Ormigaa nurra heddummaatee nuti rasaasa dhabnee karaa san akka gallakkifneemi hoggaasan isaan dhufanii qaban warra yaawwana akkasitti makalakaayaan san galgala deebisee jeebii san qaqqabee akkasitti harkaa fi harkatti magaalaa Bordoddee fidee jira. Aanaa Bordoddeen ala lafa jarri kun dhaqan jiraa? Argee dhiyaa keessa naannoo Bordoddeetii fi aanaan eeysoo dhiyoota namaa isa kana loolee maal sammaa isa. Bordoddee keessatti walitti bu'iinsa kanaan namni du'e jiraa? Ni jira gurbaa tokko Hussein Yusuf gubaasantu dinqirra. Kamadaayoo? Kamadaayee Usmaana Aliyyee Abrahaam Hamudaa Muhammad Abduu Hassan ilaamaa xiitiin oka isaan baanee uffatanaan seentee keessa jirti isbitaaluma jiran maandul isbitaala irrallee hin baane. Tokko Abdulaliim Sheekaati. Jaabiri tokko Jaabir kana kabbaa ta'een beeku magaalaa Bordoddee keessa inni. Huseenii fi inni magaalaa Bordoddeetii Huseen du'ee jira. Harruu kutame 5 hadee wajji 6. Ammatu carraa argattee mootummaa naannoo Oromiyaatti yookiin mootummaa giddu galeessaatti maal jechuu barbaadu? Wanni inni jechuu barbaadu waraana san harkaa fi harkatti harkan Oromii kun azzeebanii ijoolleen maanta na rukutamte sana maali ka isin rukutee isin nama akkamii namni immoo achitti rukutamee jiru san ijoollee tiisee gaalaa tiisee loonii kanaafuu isaan ka harkaa fi harkatti harkan as deebanii gargaarsa dhiisii waan biraa haasawaa jiran. Makalakaayaatii fi kafetilaa laallee akkasuma jechanii qorannaatti ilaammaatti akkasuma ijoollee jiran bakka warra biyyaati waan tokko kun waan waa keessa shakkan silaa isaan shakkii biraan nu barbaadan ilaammaa qorannaa ijoolleen afaan gugguisaa jiranii wanta isin keessa jiru as kennaa abaa'uu isin keessa jira ilaammaatti jechaa jiranii wanni jira nam takka nu keessa jiru keessummallee bakka biraa deebitee guyyaa san keessa jirtu. Liyyuu haayilii sajjettan sana kan bulchisa naannoo Somaalee ta'uu isaaniif ragaa maalii qabda? Ija keen argiteetta walitti buuteetta? Ija xiyyaawwaniin arge waraana ta'uu isaanii naaf mirkanaa'ee jira meeshaa guutuu bineesa qaban yuunifoormii isaaniitii fi ijoollee achiisan adda adda bakka bombii hundatti darbanii ijoolleen bakka uqaamamtee dhumteessuu haagesisee sa'a 8 bombiitti darbanii. Afaan maalii dubbatu? Afaan wariyaadha. Uumanii hajamu afaan. Magaalaa Harbiin tajamtu magaalaa xiqqoo takka asitti alaabaa isaanii dhaabbatanii alaabaan teenya asitti dhaabbatee sanaa fi hanga ilaa shiniiletti walitti haa diriirtuu kana walitti diriirsinaa injifannoo keenya waliin nuti yaanuuf guyyaa irraa Bordoddee magaalaa gallee keessatti afaan akka haanu barbaannaa jedhu hoggaa nuti yaa'u sana afaan hoggaa dubbatan. Rakkoon kun jiraachuusaa torban 2 dura walgahii caffeen Oromiyaa gaggeesse irratti dubbatamee ture. Harargee lixaas yoon fudhannu taate Bordoddee irratti liyyuu haayilii qabatamaan dhukaasa banu jiru harka qabameeti to'annaa jala jiru. Liyyuu haayiliin waraana Somaalee federaalli harkaa qabna makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaan wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Lafti nuti kunneen kanneen hin jirtu daangaan nuti isaanii bal'ifni hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannaan naannoo kanarra jiru
naannoon keenyaas akkamiin ilaalu jiroonni bal'aan hojjetamaa akka jirus ni garra miidiyaanis ni hordofu. Gama kaaniin bulchiisi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii kata'an obbo Idris Ismaa'eel dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiisa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan. Namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman? ኮማንድ ፖስቱም የሚያውቀው የመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢ የነበረው በእርግጥ በተጨባጭ ሁኔታ ያረጋገጠበት ሁኔታ አለ። ኮማንድ ፖስቲን kan beekuuf raayyaan ittisaa iddoo sana jiru dhugumatti haala qabatamaa ta'een haalatti mirkaneessituu jira. Garuu jedhan itti fufanii kanas yeroo jennu humnooti nageenyaa Oromiyaatu naannoo keenya seenee haleellaaf rakkoo geessisee jechuu keenya mitii jedhu kanneen biyya alaa keessa jiraatan jechuudhaan ibsan. እያልን ያለ ነው ጸረ ሰላማዎች ናቸው። አሁን እጃቸውን አስገብተው አሁንም የዛሬው 2 ዓመት ኦሮሚያን በሚበጠብጡበት ሁኔታ kan nuti jechaa jirru kanneen farra nagaa ta'an dhimma kana keessa harka isaanii seensisuudhaan haala itti waggaa 2 dura Oromiyaa jeeqaa turaniin amma immoo akkaataa tasgabii qabuun naannoo daangaatti rakkoo uumaa fi badii geessisaa akkasumas immoo uummata walitti buusaaf nagaa dhowwaa jiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'e Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayila Maariyaam Dassaaleeny torban darbe guyyaa dubartooti addunyaa bakka kabajametti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana ennaa ibsan sababaa kan biraa dubbatan. የኛ ሚሊሻ የኛ አመራሮች እነዚህን ሊበጣጠሱ የማይችሉ ህዝቦችን ያጋጫሉ። ስለዚህ በሽታው ያለው milishoota keenyaaf hoogganoota keenyatu uummata walirraa addaancituu hin dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru uummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus uummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen hoogganarra jiran adaba akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni hoogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha. Godinaalee kanneen biroo maal keessa akka jiran hordofne dhiyeessuu yaalla. Kanarraa kanumaan xumura nagaatti an jaallannee gammadaati. Hamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii hamcaqasuu jirtan tan Naayil sa'aatirraallee halkan sa'aatii 5 fadhakka haga sa'aatii 6tti sanii irra deebi'anii sun irraa caqasaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaa keessatti kurna lamaan darban hongeen irra deddeebi'ee mudatee oomisha miidhu dhumuu beeladaaleef gatiin midhaanii ol ka'uu akkasumas uummanni miliyoonaan lakkaa'amu beelaaf hanqina nyaataaf akka saaxilamuuf sababaa ta'e waggaa roobni itti hanqatus kan kana duraa caale hongeen kunis gaanfa Afrikaa keessumaa Somaaliyaa Itoophiyaa fi Keeniyaa akkaan dha'uudhaan uummata miliyoona 15 hanqina wabii nyaataaf saaxile. Caasaan akeekkachiisa duraanii kan dhimma beelaa Fiusnet jedhamuuf jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuuf kutaan xiinxala nyaata madaalawaa Somaaliyaa haalli Somaaliyaa yaaddessaa ta'uu akeekkachiisan. Walakkaan uummata Somaaliyaa kanneen miliyoona 12.3 ta'an beelatu isaan mudachuuf jira. Naannoon qonnaa gama kibbaaf naannoleen horsiisee bulaa kanneen kibba gama bahaa jiran kanneen akkaan dha'aman keessaati. Waggoota xiqqoo darban keessa hanqinni wabii nyaataa Itoophiyaa keessaa gadi bu'ee ture. Erga bara 2015 qabee lakkoobsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii walakkaadhaan gaccabe. Garuu waggaa darbe baatii onkoloolessaa qabee hanga baatii muddee yeroo jiru gidduutti kan mudate hanqinni roobaaf hongeen kutaalee biyyattii gama kibbaaf kibba gama bahaa qonnaan bultootaaf horsiisee bulaa kanneen hongee kana duraarraa dandammatan deebisanii gargaarsa akka eeggatan dirqisiise. Akka mootummaan Itoophiyaaf michoonni isaa gargaarsaa jedhanitti baatii amajjiif muddee bara 2017 keessa uummata miliyoona 5.6 gargaarsa midhaan nyaataa eeggachuuf dirqaman. Keeniyaanis yeroo rooba dheeraa kan baatii bitootessaa hanga eebila bara 2016 akkasumas yeroo rooba gabaabaa ka baatii onkoloolessaa hanga baatii muddeetti roobni ga'an waan hin turreef miidhaan irra ga'e. Kutaalee Keeniyaa gama kaabaa hanga tokko keessa maddeen bishaanii dhibbarraa harka 70 ta'an duruu gogan. Uummatis beelaan dararamaa jira.
caasaan fiwusneet jedhamu akka tilmaametti gargaarsi walitti fufe hin jiraatu taanaan baatilee dhufan keessa kutaalee keeniyaa hongeen dhaaman hanqinni wabii nyaataa hamaan dhaqqabuuf jira. waggaa kana amma ammaatti mootummaan yuunaayitid isteets gargaarsa namoomaaf kan oolu $200 miliyoona 200 miliyoona 82 gaanfa afrikaaf gumaachee jira. kanaaf michoonni keenya addunyaa tattaaffii kana keessatti qooda akka qabaatan gaafannaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura. kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture. caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin qophii teenyaa caqasuu jirtan tana televezyiiniirraa naayil saatiirraa feesbuukii keenyarraa fi waan gargaraarraa caqasuu dandeettani hornaat VOA news.comiin iimeelii keenya kan erga teessanirraa nu erguu dandeettani afaan Oromoo @VOA newsiin ammoo iimeelii feesbuukii keenyaati akka ingiliffaatiin barreessitanii jechuun afaan Oromoo @VOA news.com. suniin barreessitan yaada keessan nu barreessaa nu bilbilaa jenna yaadii san nu barreessita waan nu wallaalla nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabachiisa kanaafiyyuu nu barreessaa nu bilbilaa jenna gam kennaan nagaa keessi nu bulaa boqonnaa dansaa keessa tura sagantaa afaan amaaraa jalqaba.